ilmaan gandummaa isin keessatti biqilee kana isin keessa buqqisuudhaaf deemna yoo rabbiin nu gargaare. Ati dibata hin beektu by Facebook irraa dibadhee dhufu qoy guyyaa biraatti dibadhee dhufaan eegi si barbaachise ilmaan Facebook irra gaafa namni meekaap laqalaqatee boo nama arrabsitu gaafa namni dibay nama arrabsitu maal isa rakkoon geessan al tokko tokko sitti bu'aaruudha garbi al tokko tokko sitti bu'aarra. Ijoollee bilisignaa paartii fi ijoollee jummaa laachisee ergaan qabu ijoolleen seenta jirtan sheer godha asitti himaan gurbaa jummaa sana yoo yaadattan gaafa Hacaaluu Hundeessaa yookiin gaafa gooti keenya du'e Saawud Arabiyaa yookiin naannoo Kaayirootti ijoolleen ba'anii turan sinii galamii ijoolleen gaafa sana gaddaan miira keessa galanii bo'aa turan sinii galamii sa'aatii sanatti gurbaan bilisignaa kun gurbaan mootummaa naafxanyaa faarsu kun ijoollee keessa dhaabbatee ijoollee miira keessa galtee waa'ee Hacaaluutiif bo'aa jirtu. Ijoollee sa'aatii sanatti waan gootu dhabdee biyya ormaati waan godhan wal'aanii bo'aa jiran qeerroof qarreen gadi baate Saawud Arabiyaa yookiin naannoodhuma Kaayirootti jechuudha. Gaafa sana inni akka waan goota ta'ee of danda'ee bilisignaa paartii faarse of danda'ee Abiyyi faarsaa ture gaafa sanas Abiyyi Ahmed Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun isaa beekamaadha. Walitti himna bareechine kun beekamaadha. Sinii galamee yaadi kiyya kun beekamaadha. Hacaaluu Hundeessaa akka ajjeese osoo beekuu inni mataan isaa maal abbaasaa abdatee maal abbaasaa qeerroo Oromoo walakkaa dhaabbatee Abiyyi faarsa. Eenyunni natti himaami. Inni eenyu of abdatee itti gale of abdatee qeerroo walakkaa dhaabbatee mootummaa kana faarsaa ture gaafa sana qeerroon baga ila osoo cuubeedhaan qaltee lafa buustee jiraatte osoo achumatti awwaaltee jiraatte ijoollee Oromoo keessattuu ijoollee qeerroo waan akkasii gaafa gartanii bal'iisaa daaraasee godha bubbeesii godha bal'iisaa lafa kanarraa bilisignaa paartii nama simbira dhaabbatee deeggaru bilisignaa paartiin diina uummata Oromooti har'as kana fuulduraattis kaleessas sinii galamii jarreen kun bilisignaa paartiin osoo uummanni Oromoo dhumaa jiru osoo uummanni Oromoo du'aa jiru jarreen kun warra bilisignaa paartii OPD dullatti kaastee uummata Oromoo fixaa jirtudha. Inni kun immoo inni jabaan of godhee kaleessa diyaasporaa fakkaatee biyya galee tortortichi diyaasporaa fakkaata gaama. Hacaaluu Hundeessaa abbaa fiti paartii fiti deeggare Abiyyi deeggare bilisignaa deeggare Hacaaluu Hundeessaa kan du'e dhaabaaf miti siyaasa garaagaraa miti Oromoodhaaf qabsaa Oromoodhaaf du'e sii galamii Abiyyi deeggaruun kee Hacaaluu Hundeessaatiif gubachuu sin dhorku inni garuu qeerroo walakkaa dhaabbatee Abiyyi faarsaa ture qeerroon Jawaar Mohammad qeerroon gaafa turte osoo lubbuusaa baastee jiraatte bilisignaa paartii bakka agartanitti ajjeesaa ijoollee Oromoo dhugaa sanitti himan bilisignaa paartiin diina uummata Oromooti. Qeerroo walakkaa dhaabbattee bilisignaa paartiin deeggara yoo jette gaafa qeerroon morma sirraa gattu gaafa qeerroon dhiiga sirraa yaastu Facebook irra iyyaan daandish gadi baatee Facebook irra afaan kee hin bane sitti nama bareeche itinitti nama bareeche Facebook irra gadi baatee keetu warra yandoo qofti kun yoo waan amma ga'uun geessan fofokkattoota qofa Facebook irra gadi baatee ijoolleen Jawaar Mohammad ijoolleen itti qarsee ijoolleen abaloo arsii qofa miti kan sin arrabsu ilma ijoollee jimma keessa ijoollee kuulloo jimma keessa goota qabna jimma keessa ayyuu qabna jimma keessa beekaa qabna sirriitti nama bareeche garuu ijoollee jimma keessa kuulloon yoo millee kana diina uummata Oromooti kanaaf kuulloon duu qabdi kuulloo ajjeesa kuulloo keessa warra bilisignaa paartii kan ajjeesa ijoollee Oromoo qabsoon keessa fagoo hin jiru qabsoon keenya diina qofa miti. Qabsoon keenya naafxanya qofa miti diinni kee tokko afaan bilisignaa paartii warra si bukkee ta'ee afaan kee baree sirratti afaan kee sirratti dubbatu ni galamii bilisignaa paartiin isin arra deeggartan ijoollee Oromoodha jecha jarreen kun dhiigalmaan Oromoo fixaa jiru jarreen kun ilmaan Oromooti wanta garaagaraa gahaa jiru isin arra deebitanii Abduuseen maaliif irraan gorree Abduuseen Oromoodha bara Abduuseen kuulloo miti Oromoodha si galamii isin arra waan biyya ookaan akka gandaatti ilaaltanii akka jimman jibbamu ilaaltanii no. Jimma keessa kana biyyiin deeggarre Oromoo qulqulluun jira. Yaa walii galamii jimma keessa kana biyyiin deeggarre Oromoo qulqulluun jira. Jimma keessa moo kuulloon jirti kana biyyii deeggartu. Kan dhuftee osoo jimma abbaa Jifaar buna osoo buutu dhuftee achitti walortee har'a dhuftee nutti afaan keenya bartee
nu wajjin haasawee galtee jirti. Jarreen kun kulloodha. Kanaaf ijoollee qeerroo Jawaar Mohammed bakka jirtanitti Saudi Arabiyaa biyya guddatti biyya fedhe haa ta'u bilisiginnaa paartii ajjeesa. Ajjeesa. Kulloo ajjeesa. Kan dhumaa jiru Oromoodha. Kan du'aa jiru Oromoodha. Jarri kun garuu Oromootti qoosaa jiru. Jarri kun garuu dhiiga ilmaa Oromootti qoosaa jiru. Ara bilisiginnaa paartii deeggaruun kee dhiiga Hacaaluutiin qumaara taphachuudha. Sitti nima bareechee dhiirudha dhageessamii. Jarreen kun har'a bilisiginnaa paartiin kun ummata Oromootiin warra dhumaa jiru kanaan qumaara taphachuudha. Jaallattanii jibbitanii isin warra bilisiginnaa paartii bakka jirtanitti ajjeesaa qeerroo Jawaar Mohammed ajjeesaa bilisiginnaa paartii. Jarri kun diin ummata Oromooti. Fagoo miti qabsoon kee caakkaa seentee qabsoon kee biyya galtee miti qabsoon sirka jira qabsoon karaa hedduun deemuu dandeessa qabsoo tokkoffaan bilisiginnaa paartiitti qabsaa'e. Sinii galamii kaleessa taayee dandaayoo fudhattani gaafa hidhame kan himanadhaati bas Jawaar Mohammadii fi qeerroodha. Sinii galamii arras deebi'ee qeerroodhaaf Jawaar Mohammadii girrisaa jedhe as deebi'ee culullee nuun jedhe. Sinii galamii kanas baasee isa garuu kanaafiyyuu bilisiginnaa paartiin diina uummata Oromooti. Jarreen kun naafxanyaa wajjin tokko. Sinii galamii ammas taanaan irra deddeebi'ee warra Jimma keessaafu warra Jimmaa keessa gadi baatee afaan keessa hambatan kun gandummaa miti. Jimma keessa Oromoo qulqulluun jira. Jimma keessa kan sabaaf dhaabbatu hedduu jira. Garuu kulloon warreen kolkoleen akkasii kun osoo dhiingadde gaafa rukuttan lafa buustanii jiraattanii gurbaasan dhugaa sanitti himan. Osoo lafa buustanii osoo ajjeestanii jiraattanii. Qeerroon uummata Oromootiif gadi ba'ee qeerroon hayyuu yookaan gosa gadi ba'ee bu'aa jira. Inni afaansa gadi banee kan ajjeese namicha naafxanyaa kana Abiy Ahmed kan ajjeese sinii galamii Hacaaluu ajjeese isadha. Inni immoo Hacaaluu faarsaas deebi'ee maal jechuudha? Maal jechuudha? Jaallattanii jibbitanii ijoolleen Oromoo bakka jirtan mara bilisiginnaa paartii bakka argitete ajjeesa. Of abdannaan itti galte nama waammatin bilisiginnaa paartii sitti nima bareechee of abdattee itti galte ijoollee Oromoo Jimma keessa qulqulluu kan akka Abduusee qulqulluu warra Jimma keessa waammatin of abdattee itti galte yoo duutes duute sinii galamii akka Mustafaa Jaarraa kana Mustafaa fudhattanii Harargee moo isa biyyisaa moo Arsiidha Mustafaan of danda'ee faarsa inni garuu akka keessan kolkollee tikseera eegaan jiru inni isa jira iddoo eegumsaa qaba namni itti bu'u hin jiru isin warri re'ee eegdan isin warri kolkolleen Facebook irraa afaan bantu waan nyaattee bultu waan dhugdee bultu hin qabne paartii deeggaruu miti dura of danda'e sii galamii Oromoo qeequuti dura of danda'e sii galamii akka warra kaaniin taayoo jette ati achi hin geessu sitti nima bareechee ati achi hin geessu ati tiksee re'eeti ati tiksee gaalaati bakka agartanitti qeerroon si ajjeesti. Dhiiroo maal taate dura of danda'ii taa'e dura of danda'e bakka kee gahii taa'e ka'itii paartii yookaan immoo bilisiginnaa paartii afaan kee badi gaafa sana agasitti garuu ayyoo Oromoo qeequ qeerroo Oromoo qeequ eenyuun qeequ hin dandeessu abadan qeerroon uummata Oromoo harallee taana qeerroo Jawaar Mohammed bakka agartan maratti bilisiginnaa paartii ajjeesa tumtanii hin dhiisina rukuttanii biraan deebina rukuttaa akka jiramii akka ijoollee wayiitti namni no bubbee sii godhaa daaraa sii godhaa balleessa karaarraa maal isin xaqqamti siin diina keeti bara sinii galamii. Jarreen kun diina keessa ajjeesaa balleessaa akkuma Abiyyiin ijoollee kee yookiin obboleessa kee obboleettii kee qeerroof qaree biyya keessa reeffa jara bineensi bakkeedha nyaataa jiru atis bilisiginnaa paartii ajjeesiitii darbi kanuun biyya namaa jirti wanna ta'eedhaaf namni ishee ilaaluu hin jiru sinii galamii daaraa ishee godhi afaan sitti manti Facebook irra baatee ayyuu kee qeeqti Facebook irra baatee goota kee qeeqti maalirraa goota biyyatti ishee maki. Sinii galamii biyyatti ishee maki bubbee wayi godhi badheessi. Kanas wanti biraan jiru. Bilisiginnaa paartii yoo deeggarte afaan kee yoo bakka dandeesse taa'e of danda'eetii ofitti amanamummaan dubbadhu malee gadi baatee har'a waan bilisiginnaa paartii faarsiteef yookaan waan Abiyyii faarsiteef tumamtee jirta. Akka Abdiishaa kana amma yoo namni siin dha'e Facebook irra baatanii afaan keessanii hin banina sila of abdattanii itti galtan nan danda'a jettee itti galte waan ta'eef nama nabdatiin nama waammatiin qobaa kee loli. Akkuma qeerroon biyya keessaa bakka san tamachaane taa'ee qawwee yookiin afaan dhidha jira taa'ee akkasitti lolaa jira. Miti atillee paartii deeggaru sana ofitti amanamummaa qabadu lolii malee namarraan Abduusee na deeggaruu didee Jimma keessa akkas ta'u deemnaan no ayisaraam እንደዚህ አይነት ሁለተኛ ነው የምላችሁ እንወጅቱ ወንተ ከስም እወጅቱ ኦፍ ደንደይ ብልጽግና ፓርቲስ ፋርስ አብይስ ፋርስ መጀመሪያ ኦፍ ደንደይ ሰነ ቦዴት ኡፍቴ ዮቱመምተስ ዮዱተስ ኦፍ ታቴ ዱታ ሲገለሚ አብይ ፋርስ ተያት ጎቱማ ገቲን ዱት ኤሪያም ቱ ሲልቲ ነው ማባሪቺያን ኢጆለን ብልጽግና ፓርቲ ኦፍ ደንዳ ነመ ዋመቲና
gaafa namni si dhawullee Facebook irra afaan kee hin baniin dhaamtee tumamtee yoo duutellee gaddarbii achi karaarraa maalirraa goota nadhoon kana. Kanaaf waa'ee gurba sana laalchisee kun gandummaa miti. Jimma kee an jimma nan jaaladha. Jimma keessa nan ture. Jimma dhufee hin beeku ani labbaa borii. Jimma biyya guddoodha. Jimma biyya beekamtii qabdu. Jimma biyya abbaa Jifaar. Jimma biyya seenaa qabdudha. Sinii galamii kolkolleen kaleessa dhuftee Facebook yookaan biyya Arabaa geesse maqaa Jimmaa nabbalaashaatu. Abedda dhutu nuti jirru. Sinii galamii Jimma jechuun Jimma abbaa Jifaar Jimma seenaa qabeetti. Jimma biyya ayyuu. Yoo abadan yoo osoo nuti jirru Jimmaan hin qeeqxan sinitti babareeche. Waa'ee Jimmaa nan beekan. Kolkolleen akkasii kun kan kaleessa biyya Arabaatti achi geesse maalummaa see yookaan Facebook irraa qabsoo jammarte abadan maqaa Jimmaan balleessitu. Jimma keessa goota qabu. Jimmaan hin tuttan garuu kolkolleen Jimma keessa du'uu ila ajjiisaa daaraa ishee godha. Ajjiisaa si balleessa karaarraa ijoollee Oromoo ajjiisaa foonaadha ko maalirraa gootu kolkollee kana bireen darbina qaragaa qabsoon keessaa ijoolleen biyya Arabaa Saa'ud Arabiyaa jirtan qeerroon keenya qabsoon keessan bilisiginaa paartii irratti ajjiisaa jaragaa. Ijoollee bilisiginaa itti buutanii hin dhiisina. Qos gootanii xiqqoo see dhiisanii hin dhiisina. Ajjiisaa bisee balleessa. Dhugaa see itti hima ajjiisaa jara kana. Wanti biraan jiru. Jarreen kun Oromoo miti. Jarreen kun diina Oromooti. Xiqqaadha hamma guddaatti osoo karaa arganne nuti taayee danda'a kana. Angaasaa Ibrahim kana ajjiisuudhaaf qeerroon eeggataa jira. Karaa dhaban maaliif jarri kun eegumsa qabu iddoo fedhan ta'anii jiru tamachee ni jira. Isin garuu warri tiksee re'ee kuni waan nyaattee bultu waan dhuddee bultu hin qabdu. Paartii deeggaruu dhisi. Abiyyiin gaafate. Bilisiginaa paartii isin Abiyyii deeggartu miti osoo dhibbi tokkoon kee ati Abiyyii deeggartu kun duute Abiyyiin reeffa kee singashu biyyatti. Anaaf gisiin jedhuun eenyuuf duute eenyuuf miidhamte. Hojiif biyyaa baatee maal tafaan si bansiisa bilisiginaa paartii du'uu qabdi. Oh my god. Ijoolleen bilisiginaa paartii du'uu qabdi. Kanarraan kan hafe afaan keessan qabadhaa gadi ta'a. Lakki nan jiraadha. Hagarummaa kooti lakki jiraachuu fedha yoo jette afaan keetti ziphii butii taayi uummata Oromoo irraa. Uummanni Oromoo sa'aatii kanatti goota isaa du'aan dhabee jira. Uummanni Oromoo sa'aatii kanatti ayyuu isaa hidhaatti osoo ijaan arguu mana hidhaatti darbanii jiru jala. Uummanni Oromoo gadda keessa jira. Sinii galamii bilisiginaa paartii yoo lakki lubbuu kanaa wajjette afaan keetti ziphii buti. Facebook irra baatee akka waan onnee qabdu. Gaafa qeerroon xiqqoo si kabaltullee gadi baatee qeerroo Jawaar Mahammad akkas nu gootee qeerroon akkas nu gootee no wanta akkas jedhamu jiru of dandeessee falmattee waan ta'eedhaaf du'uu dhiistee osoo reeffa kee sareen nyaattee uummata Oromoos ta'e ati Jimmallee bakka hin buutu Oromollee bakka hin buutu bilisiginaa paartiilee bakka hin buutu si maasi beeka amma kolkollee akkasii gaa maasi hin beeka namni si beeku hin jiru. Keessaaf warri uumoo duwwaan kun warri barri keessan biyya Arabaatti barri keessan darbe kun biyya galee afaan kee banii Facebook irraa. Tokko faa jirtee anaaf haadha kootaatti gadi baatee maal jetti? Jimman kaniin gurbichi tumameef waan Jimmaa ta'eef. Abiyyii kan jibbamuuf waan Jimmaa ta'eef. Jimma keessaa uummanni gadi beelolaa jira. Abdii Geetaachoo nama miskiina deeggaru. Abdii Geetaachoo nama miskiina faana dhaabbatu. Abdii Geetaachoo mucaa Jimmaa jechuudha. Nama gaafa yookaan gaafa Raamadaanaa yookiin gaafa Arafaa yeroo uummanni soomaaf jedhu osoo ofiisaatiin nyaatiin jara faa dhaabbatee jira rakkataa gargaaree rakkataa afaan kaa'ee ofiisaatiin tamrii nyaatee dura jaratti nyaata kenna yoo ilaaltan viidiyoo isaa sinii galee ilma miskiina guddisa garuu ijoolleedha sinii galti wanta gaafii abbaa qabeenyaa ta'ee miti sammuutti yaadu qaba inni eessa Jimma jiraata Jimmaadhas inni iyyuu maleedhaa jiraarra maaliif Oromoo qulqulluudha sinii gala miti inni Oromoo qulqulluudha. Isin kolkolleen akkasii kun maqaa Jimmaa balleessuu mal maqaa Jimmaa arrabsiisuu mal isin Jimmaa bakka hin buutan isinii galamii irra deebee kulloon du'uu qabdi bilisiginaa paartiin du'uu qabdi kun isa dhumaati. Dabalatama waa'ee seenaa Jimjimoo laalchisee gootittii keenya seenaa Jimjimoo ilmaan sadaqaa warra kulloo Jimma keessatti guddatte kuni viidiyoo isheen gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'e sana boosse isinarra aaraa gootanii akka waan kaleessa dhingada seen boosse gadi baastanii isin kan isheen booste gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'e sana seenaa Jimjimoo boosse turte viidiyoo wayii aasaa turte osoo haasoftu miila keessa waan galteef ni boosse boon ishee isee miti ijoollee baay'een bu'aa turan nuti baay'eedha kan bu'aa turre mi maal tafaan sibbasiisa haga fedhe yoo ta'e isin Oromoof qabsoofte Oromoof hojjette isin arras deebitanii maal jettan uummata Oromoo kadhattee
akkas ta'uu diddee kana gochuu waan meeqaasaa jirtu nuu kun hin barbaachisu maal taatan dhiisa waan akkasii kan kanaaf irra deddeebi'ee isinitti hima asa kunan gabaabsa waan isaatiin qabneedhaaf adaraa keessa ijoollee Oromoo warra bilisiginnaa paartii kana ajjeesa bakka agartanitti ajjeesa jira kan bakka wanti biraa hin jiru isinii galamii duu qabu jirri kun kanaaf iyyuu irra deddeebi'ee isinitti hima seenaa jimjimoo goota ayyuudha beektuudha haga siin geessan bilisiginnaa paartiin ila dhibbi Abiy Ahmed Ruubii seenaa jimjimoo hin ga'u isinii galamii Oromoo hin qixxeessu Ruubii seenaa jimjimoo hin ga'u Abiy isinii galamii kanaaf iyyuu marti keessan ijoollee Oromoo adaraa keessan of kabajaa bakka jirtan ijoolleen Oromoo warri aan Oromoodha jettanii bilisiginnaa paartii deeggaraa bilisiginnaa paartii deeggartee gosan taatu bada yoo duutanii duute wanti biraan jiru ummata Oromootti deebi'a kanaaf kulluu bakka agartanitti bilisiginnaa paartii bakka agartanitti ajjeesa jimma keessa goota qabna jimma ayyuudha jimma baajifaar jimma seena qabeettiidha isinii galamii na kulloon bakka hunda jirti kanaaf iyyuu jimma maqaan balleessitan bakka argitanitti ajjeesa kulloo bilisiginnaa paartii ajjeesa ijoollee Oromoo kan ergaan kiyya gabaabsiitti galatooma مناشين ما ناي مالين قرشيني عم شيء هنا ijoollee Oromoo warri silkiin kiyya simbira ijoollee irratti hin dawwalina warri masmarri koo simbira ijoollee irratti hin dawwalina osoo na argaa jirtanii dhiraa Oromummaa nan baasna liivi jirra okay deebee dhufee jira irraa ba'ee ture haga ijoolleen xiqqoo wal geessutti isin eegaa obsaan hundi keessa akkasiin taniin sheer godha عبش لبل عايشي هنياو FB'n kemalti hawwicho FB'n komantanis kunis kan makiya Zara Entertainmentis kan makoti okay arramay mali fidi ani waay fide fi walama tokko waay gotti kenya sena jimjumo war qoshashonni war sena imbeeni waay sena jimjumo rawasnittima irra dhaabadha video isheen gaafa caalun deessaaf jecha boose waan isin gochaa jirtan argaa jirra irra dhaabadha tokko lamee immoo warra summiin isin keessatti biqil ilmaan gandummaa natu likki isin galcha gandummaa kana singeetti biqilee ummata Oromoo ficiisuudhaaf deemaa jirtu keessaafu warra qoshaashota warra malkii namaa hin qabne warra maalummaa Oromoon beeku afaan kee banta Facebook irra baate osoo mana gatteessee waan dhufteef waan beektu waa'ee paartii bilisiginnaa keetii waa'ee mootummaa gabroonfataa gattitu waa dubbatte
waa'ee uummata Oromoo, waa'ee Jimma keessaa goota qabna sila. Afaan nafxanyaan dubbatini. Afaan nafxanyaan dubbadhu silumayyuu. Ijoolleen xiqqoo baay'eetu share godhaati. Niin dubbadha waan hin dhufeefi. Oromiyaa ballooro balaan buu deemti jettee balaan bu'aa hin buuti har'a. Maaliif beektanii gandummaan kun sigeetti biqilee jira na fakkaatee jira dhugaa dubbachuuf jecha. Ilmaan gandummaa sigeetti biqilee kana isin keessa buqqisuudhaaf deemna yoo rabbiin nu gargaare. Ati dibata hin beektu by Facebook irraa dibadhee dhufu qoy guyyaa biraatti dibadhee dhufaan eegi si barbaachise ilmaan Facebook irra gaafa namni meekaappii laqallaqatee boo nama arrabsitu gaafa namni dibay nama arrabsitu maal isa rakkoon geessan al tokko seetti bu'aaruudha dhugaa rabbi al tokko isinitti bu'aarra. Ijoollee bilisignaa paartii fi ijoollee Jimmaa laachisee ergaan qabu. Ijoolleen seenta jirtan share godha asitti ni maan. Gurbaa Jimmaa sana yoo yaadattan gaafa Haacaaluu Hundeessaa yookiin gaafa gooti keenya du'e Saawud Arabiyaa yookiin naannoo Kaayirootti ijoolleen ba'anii turan. Sinii galamii ijoolleen gaafa sana gaddaan miira keessa galanii bo'aa turan. Sinii galamii sa'aatii sanatti gurbaan bilisignaa kun gurbaan mootummaa nafxanyaa faarsu kun ijoollee keessa dhaabbatee ijoollee miira keessa galtee waa'ee Caaluutiif bo'aa jirtu. Ijoollee sa'aatii sanatti waan gootu dhabdee biyya ormaati. Waan godha wal'aanii bo'aa jiran qeerroof qarreen gadi baate Saawud Arabiyaa yookiin naannoodhuma Kaayirootti jechuudha. Gaafa sana inni akka waan goota ta'ee of danda'ee bilisignaa paartii faarse of danda'ee Abiyyi faarsaa ture gaafa sanas. Abiyyi Ahmed Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun isaa beekamaadha. Walitti himna bareechine kun beekamaadha. Sinii galamee yaadi kiyya kun beekamaadha. Haacaaluu Hundeessaa akka ajjeese osoo beekuu inni mataan isaa maal abbaasaa abdatee maal abbaasaa qeerroo Oromoo walakkaa dhaabbatee Abiyyi faarsa. Eenyunni natti himaami. Inni eenyu? Of abdatee itti gale of abdatee qeerroo walakkaa dhaabbatee mootummaa kana faarsaa ture gaafa sana. Qeerroon baga ila osoo cuubeedhaan qaltee lafa buustee jiraatte osoo achumatti awwaaltee jiraatte. Ijoollee Oromoo keessattuu ijoollee qeerroo waan akkasii gaafa gartanii bal'iisaa daaraasee godhaa bubbeesii godhaa bal'iisaa lafa kanarraa bilisignaa paartii nama simbira dhaabbatee deeggaru bilisignaa paartiin diina uummata Oromooti. Har'as kana fuulduraattis kaleessas sinii galamii jarreen kun bilisignaa paartiin osoo uummanni Oromoo dhumaa jiru osoo uummanni Oromoo du'aa jiru jarreen kun warra bilisignaa paartii OPD dullatti kaastee uummata Oromoo fixaa jirtudha. Inni kun immoo inni jabaan of godhee kaleessa diyaasporaa fakkaatee biyya galee tortortichi diyaasporaa fakkaata gaama. Haacaaluu Hundeessaa abbaa fi paartii fi deeggare Abiyyi deeggare bilisignaa deeggare Haacaaluu Hundeessaa kan du'e dhaabaaf miti. Siyaasa garaagaraa miti Oromoodhaaf qabsaa Oromoodhaaf du'e sii galamii. Abiyyi deeggaruun kee Haacaaluu Hundeessaatiif gubachuus hin dhorku. Inni garuu qeerroo walakkaa dhaabbatee Abiyyi faarsaa ture. Qeerroon Jawaar Mohammad qeerroon gaafa turte osoo lubbuu isaa baastee jiraatte. Bilisignaa paartii bakka agartanitti ajjeesaa ijoollee Oromoo. Dhugaa sirriitti himan. Bilisignaa paartiin diina uummata Oromooti. Qeerroo walakkaa dhaabbattee bilisignaa paartiin deeggara yoo jette gaafa qeerroon morma sirraa gattu gaafa qeerroon dhiiga sirraa yaastu Facebook irra iyyaan daandish gadi baatee Facebook irra afaan kee hin bane. Sirriitti hima bareechi. Isinitti nima bareechi. Facebook irra gadi baatee keetu warra yandoo qofti kun yoo waan amma ga'uun geessan fofokkattoota qofa Facebook irra gadi baatee ijoolleen Jawaar Mohammad ijoolleen Xiqersee ijoolleen Abaloo arsii qofa miti kan sin arrabsu. Ilma ijoollee Jimma keessa ijoollee Kuulloo Jimma keessa goota qabna Jimma keessa Ayyuu qabna Jimma keessa Beekaa qabna. Sirriitti nima bareechi. Garuu ijoollee Jimma keessa Kuulloon yoomillee kana diina uummata Oromooti. Kanaaf Kuulloon du'uu qabdi. Kuulloo ajjeesa. Kuulloo keessa warra bilisignaa paartii kan ajjeesaa ijoollee Oromoo. Qabsoon keessa fagoo hin jiru. Qabsoon keenya diina qofa miti.
qabsoon keenya nafxenya qofa miti diinni kee tokko faan bilsigina party warsi bukkee ta'a afaan kee bari sirratti afaan kee fi sirratti dubbatu asni galami bilsigina party isin arra deeggartan ijoollee aan oromoodha jecha jarreen kun dhiigalmaan oromoo fixaa jiru jarreen kun ilmaan oromootti wanta garaagaraa gahaa jiru isin arra deebitanii Abduuseen maaliif irraan gorree Abduuseen oromoodha bar Abduuseen kulloo miti Abduuseen kulloo miti oromoodha si galami isin arra waan biyya okaan akka gandaatti ilaaltanii akka jimman jibba ilaaltanii no jimma keessa kana biyyiin deeggarre oromoo qulqulluun jira yaa walii galami jimma keessa kana biyyiin deeggarre oromoo qulqulluun jira jimma keessa moo kulloon jirti kana biyyi deeggartu kan dhuftee osoo jimma abbaa jifaar buna osoo buutu dhuftee achitti walortee har'a dhuftee nutti afaan keenya bartee nu wajjin aasa weegaltee jirti kujarreen kun kulloodha kanaaf ijoollee qeerroo Jawaar Mohammed bakka jirtanii Saudi Arabia biyya guddatti biyya fedhe haa ta'u bilsigina party ajjeesa kullu ajjeesa kan dhumaa jiru oromoodha kan du'aa jiru oromoodha jarri kun garuu oromootti qoosaa jiru jarri kun garuu dhiigalmaa oromootti qoosaa jiru bilsigina party deeggaruun kee dhiiga hacaaluutiin qumaara taphachuudha sitti nima bareechee dhiiroodha dhageessami jarreen kun har'a bilsigina partiin kun ummata oromootiin warra dhumaa jiru kanaan qumaara taphachuu jalattanii jibbitanii isin warra bilsigina party bakka jirtanitti ajjeesaa qeerroo Jawaar Mohammed ajjeesaa bilsigina party jarri kun diin ummata oromooti fagomiti qabsoon kee caakka seentee qabsoon kee biyya galtee miti qabsoon sirka jira qabsoon kara hedduun deemuu dandeessa qabsoo tokkoffaan bilsigina partytti qabsaa'e sini jalami kaleessa taayee dandaayoo fudhattani gaafa hidhame kan himadhaati bas Jawaar Mohammedii fi qeerroodha sini jalami arras deebi'ee qeerroodhaaf Jawaar Mohammedii girrisaa jedhe as deebi'ee culullee nuun jedhe sini jalami kanas baasee isa garuu kanaafiyyu bilsigina party diina ummata oromooti jarreen kun nafxenyaa wajjin tokko sini jalami ammas taanaan irra deebi'ee warra jimma keessatti keessaafu warra jimmaa keessa gadi baatee afaan keessa sambatan kun gandummaa miti jimma keessa oromoo qulqulluun jira jimma keessa kan sabaaf dhaabbatu hedduu jira garuu kulloon warreen kolkoleen akkasii kun osoo dhiingadde gaafa rukuttan san lafa buustanii jiraatanii gurbaasan dhugaa sanitti